Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun chaanalii keessan chaanalii isinitti mana keessan teessanii odeeffannoo fayyaa argattanidha. Dr. Naafii Argeetuun jedhama. Odeeffannoo fayyaa tokko tokko isin biraan ga'uudhaaf isiniif dhiyaadhee jira. Sagantaa keenya irraatiin yeroo ammaa kana akkuma beekamu waqtii utaalloo yookiin diifafaati. Waqtii kana namoonni baay'een dhibee kana rakkachaa akka isin jirtan beekamaadha. Kanaaf gabaabadhumatti mana keenya keessatti akkamitti of yaaluu dandeenya? Maal gochuu qabna kan jedhu irratti yaada gabaabaa isiniif dhiyeessa. Tokkoffaarratti akkuma beekamu dhibeen utaalloo dhibee vaayirasii dhaan dhufa. Vaayirasiin kunis immoo kan inni jiraatu funyaan keenya jala jechuudha. Kana jechuun riinoo vaayirasii jedhama vaayirasiin kuni. Vaayirasiin kun mallattoowwan garaagaraa agarsiisa. Dhibee hamaadha. Kanaaf mana keenya keessatti maal gochuu qabnaa kan jedhu namoonni gaafataniitu tokkoffaa yeroo baay'ee namoonni baay'ee wanta ho'aa ta'e ni fayyadamu. Wanta ho'aa fayyadamuun gaarii ta'e garuu dhuguu qofa osoo hin taane aarasaa yookiin immoo bishaan xiqqoo ho'isanii uffata uffatanii aarasaa funyaan keenyatti aarsuun illee bu'aa guddaa qaba. Maaliif vaayirasiin kun akkuma jalqaba isiniin jechuudhaaf yaalee bakka diidallaa filata waan ta'eef yeroo ho'a argatu ni du'a jechuudha. Bifa kanaa ittisuun ni danda'ama. Kan biraan yeroo utaalloo funyaan nama keessaa dhangala'aan garaagaraa ni ba'uu danda'a waan ta'eef damma akkasumas immoo dhangala'aawwan kanneen akka burtukaanaa, cuunfaa appilii ta'uu danda'a. Kanneen kana fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Burtukaanni fakkeenyaaf amma filatamaadha. Vaayitaamin Cdhaan waan badhaadheef haguuggii ujummoo qilleensaa keenyaafis gaariidha waan ta'eef haguuggii ujummoo qilleensaa keenyaaf barbaachisaadha. Wantoonni kun illee gaariidha. Kan biraa qullubbii fi zinjibilli illee mana keenya keessa salphaatti qopheessinee kan fayyadamuu dandeenyudha. Shaayitti namnis dhuguu dandeenya, ho'isnis dhuguu dandeenya. Kun baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraa boqonnaa fudhachuu. Boqonnaa fudhachuun mataan dhukkubbii yoo isinitti dhaga'amee qorichoota mataa dhukkubbii fooyyessuuf kennaman tokko tokko waan jiraniif isaanis fayyadamuunis baay'ee barbaachisaadha. Damma keessumaati galgala yeroo raftan damma tokko tokko maankaa tokko tokko fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Keessaafuu mallattoowwan dhibee kanaan dhufan baay'ee isaanii fooyyessa. Gabaa biraan yoo ilaalle decongestant kan jedhamu wanti kan suuqii irraa gurguramu jira. Kan funyaan namaa keessaa dhangala'u kanneen jechuudha. Wanta kanaaf fooyyessuu keessatti gahee guddaa qaba waan ta'eef fayyadamaan barbaachisaadha. Inni kan biraa keessumaa dhukkubbii qoonqoo wal qabatee akkasumas immoo swellingii kana dhiitaa qoonqoo keessaa hambisuudhaaf bishaan ho'aa ta'ee ho'isanii lulluqqachuun illee baay'ee barbaachisaadha. Bifa kanaan salphaadhumatti mana keenya keessatti of yaaluu dandeenya. Mallattoowwan kanneen akka qufaajii dhaqqabu garmalee yommuu qilleensa keessatti baaftan lapheesii waraana yoo ta'e ho'ina qaama olaanaa yoo qabaattan akkasumas immoo mallattoowwan kanneen yoo qabaattan mana yaala deemuun ilaalamuun baay'ee barbaachisaadha. Ulfaadha. Baay'ee isin jaalladha. Baay'ee isin kabaja. Subscribe, share godhaa.